Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arrallee nagaa walitti deebine viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufe inshallah. Viidiyoo nanarra qabadhee isinii dhufe dhadhaa mana kiyya keessatti baasadhee mana kiyya keessatti raafadhee akkan itti fayyadamu sin agarsiisuu fi dhadhaa rifeensaa jechaadha. Akkuma nu hundi kennaayyuu beeynu dhadhaan ka diqqeenna irraa nu guddisee namni biyyaa dhufe nama tokko ka foolii isaa jibbuu fi yoo dibate irraa fayyaa dhabu malee namni dhadhaatti fayyadamin iyyuu waan jiru natti fakkaatu hundi kenna rifeensa kenna dhadhaatu nuuf guddise. Diqqeenna irraa ka gaafa nu dhalanneen nu dheengi ayyoo jennellee homaa sammuu irratti nu haqama gara biyya kennaa sanfaa Oromiyaa hunda keessa akkasuma natti fakkaata. Dhadhaa sanarra isiniif qabadhee dhufee akkatti hojjedhu viidiyoo dhadhaa kanas durallee hojjedhee jira garuu namni baay'een hin laalle ammallee dhadhaan irraa hojjedhe dhadhaa akkamiiti suuraan naannan ati irraa hojjettee sirritti hin mul'atu sirritti nu agarsiisi yookaan ammoo suuraa isaa nuuf maxxansi jedhee namni baay'een na gaafate kanaafi akka sirritti mul'atu ofirra deebi'adha sin agarsiise. Aga gama viidiyoon deemneen duratti akkuma duraanii warri viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Mallattoo notification illee tuqaa maatii kiyyatti ida'amaa waa hedduu walirraa baranna wal barsiifna inshallah. Warra amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana tura. Dhadhaan nannarra hojjedhe kunoo kana fakkaata maashaallah bareedaa kana namatti tola. Akkatti irraa hojjedhu ammoo sin agarsiisa. Aannan anarraa hojjedhe kunoo kana fakkaata heavy creamy ka jedhu kana heavy whipping creamy ka jedhu aannan creamy godhan jecha aannan creamyif ta'u heavy creamy kun gosa hedduu qaba kana qofaa miti kaartoonin isaa bifa garagaraatiin jira garuu kaartoonin garagaraan isaa garagarummaa hin qabu maqaan tokkocha ta'uu qofa karra barbaadamu kaartoonin bifa garagaraallee ta'ee heavy creamy qofa ta'ee jennaan hundi isaatiyyuu dhadhaan ta'a. Ani as durallee kana fayyadame ammallee kanama fayyadama. Namni kana argachuu hin dandeenye ammoo dhadhuma stooratti qophaa'ee stoora keessatti gurguramu ka unsalted ta'e ka soogidda of keessaa hin qabne isallee yoo fayyadamtan bareedaadha. Akkuma biyya garagaraa jirruun aannan maqaan isaatillee yookaan garagara faa ta'uu mala ijoolleen biyya arabaa faa jirtan yoo argachuu barbaaddanii annani creamy ka dhahamee akka gara creamy jijjiiramee keekii faa gubbaarra dibamu annan akkasii sunillee hin ta'a annanuma creamy sanitu dhahamee daakkameeti booda sirritti maashiniidhaan dhahamee ciccitee annanii fi bishaan addaan bahee dhadhaa ta'a kana fakkaata. Kinoo anarra ismarraa hojjedha sin agarsiisa heavy creamy ka jedhu kana maashinii juusiitiin daaka. Aannan kana hundayyuu ittiin godhu yoo kana hundatti godhe guutamee ol ka'aa gara socho'u hin qabu kanaafi aannan gimmaashatti naqa jechuudha kana hundayyuu ittiin godhu eegasii bishaan itti godha bishaanillee hagatti naqamu takka akka isinii galuudha fi laastikii kana guutuu takka itti godhadha bishaan itti godheeti walitti daakaa qadaadee jechuudha haga bishaanii fi aannan kun ciccitee garagaratti addaan bahutti inni iyyuu beeksisa wayita dhadhaan bahe ciccitee aannan dhadhaan gubbarratti ba'a bishaan ammoo gara jalaa deebi'a isin agarsiisa inshallah haga daqiiqaa 3 tokko daakkama. Kana fakkaata kinoo daakkamee gubbarratti hin beeksisa aannanii fi dhadhaa wayita addaan ba'u dhadhaan gubbarratti bahee bishaan reef itti goone sun ammoo jalatti gadi deebi'a. Ciccitee gubbarratti bahaan dhadhaani kunoo kana fakkaata. Kana suutamaan kaadhaan gara meeshaa barbaadeetti irraa gara galfadha. Asumaan yoo barbaanne dhadhaa nyaataallee godhachuu hin dandeenya bareedaadha nyaataafillee hin oola. Dhiqamee ka'ee eegasii xiqqoo tursiifamee waan urgooftuu adda addaatti godhanii nyaataafillee dhiyeessuu dandeenya kana fakkaata dhiqee deebi'a. Hinoo wayita dhiqamellee kana fakkaata sirritti wal seenee maashaallah namatti tola daa'ima kiyyaa dibaa sin agarsiisa amma hinoo kana fakkaata dibaa fi sin agarsiisa
rifeensa si torbaan tokko dura dhahee fi amma torbaan ga'e irraa hiikee dhiquu fi barbaada. Dhadhaa kana sirriitti dibee fi sirriitti wal seensisee akkasitti booda eegasii dhiqaa fi dhadhaan xiqqoon jabaataa firiijii keessaa gadi fuudhe. Viidiyoon reef dhadhaa hojjedhe suni kaleessa waraabee dhadhaa firiijii keessa godhee isii har'a rifeensa dibaa fi akkanatti sirriitti rifeensa addaan qoqqoodee jechuu haga hundee isaa keessa sirriitti dibaa. Ufuma natti fakkaata dhadhaa wayita akkas sammuu irra godhan mataan illee nama qabbanaahee qabbana bareedaa tokko namaaf kenna. Nam hin beekne illee hin jiru natti fakkaatu. Nam hin beekneef yoo jiraate ammoo dhadhaan rifeensa baay'ee tokko laaffisaa, hin dheeressallee hin laaffisaa, sammuu namaa kana hin qabbaneessa. Duraan alla mataan dhukkubee yoo waliin jennu dhadhaa maan dibannirree mataatu si gogee waliin jenna. Akka malee mataa qabbaneessa. Mataa yoo isin dhukkubee jedhe dhadhaa kana yoo dibattan mataan keessan yoo soo isin qabbanaaha. Nama hedduu dibatee akkas mataan isaa irraa qabbanaa'e. Dubartii qofaa miti nama hedduudha hojjedhe dhadhaa kanaan maanguddoon ollaa waliin jirru hundaa hojjedhe. Nama keenya dhiisi Sumaaleen hundiyyuu na jalaan nafne Sumaalee ollaa waliin gallu kana hunda siitiifiyyuu hojjedhe. Nama hedduu dibatee wanni akkanaa maalis eessumaa fiddee mataan nu qabbanaahee jedhanii amma yoo xiqqoo mataan dhukkubee jedhee rakkisee jedhu waan gaddaa san nu hojjedhu meenaan jedhan nama baay'ee agarsiise. Wallahi dhuguma isiniin jedha mataa hedduu tokko qabbaneessa yookaan isin dhukkubu ta'e dibadha. Dubartii dhiisaati nama dhiiraa maanguddoo hundaafiyyuu harka kiyyaaniyyuu dibee fi wayitee duraan na didanii allawwaan akkanaan dibadhaan dubartii ta'e jedhanii na dhibanii giddimaan dibee fi itti qabbanaahanii wallahi du'aa guddaa naa godhanii akkanaa eessaa fiddee naan jedhanii amma yoo mataan dhukkubu na gaafatan isaanillee akkasitti nama hedduutti irraa qabbanaa'ee warri mataan isin dhukkubu isin zooru amma isin ciccinqamu yaada isin rakkise waan akkasii yoo jiraate dhadhaa kana sammuu kanarratti dibdanii yoo jettan isin qabbaneessaa itti yaalaa isiniin jedha. Hundi kennayyuu silaarra baay'een kenna dhadhaan beeyna. Kan guddisee akkana bakka hunda isaatiyyuu dibee fi massaajii godhee fi eegasii maree fi feestaaliidhaan hidhee fi haga guyyaa kana hunda akkanatti ooltu galgala irraa miiccee bakka 2-3tti gadi ashamee fi raffisa. Galgala dibattee halkan waliin raftee ganama yoo irraa dhiqanillee rakkoo takka illee hin qabu dhadhaani. Ganama dibattee guyyaa guutuu waliin ooltee galgala yoo dhiqatteellee rakkoo hin qabu. Nu gaafa biyya jirru san guyyaa jimaata galgala faa dibanne guyyaa sanbataa fi dilbataa oolleeni ofirraa dhiqneeti. Guyyaa wiixataa akkasii mana barumsaa deemnaa guyyaa lama hunda waliin oollee rakkoo takka iyyuu matarra hin geessu. Rifeensa hedduu tokko dheeressaatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkana feestaaliidhaan hidhee fi gurraacha dheengadda sin agarsiisi kooffadhee halkan matatti gadi godhannee rafnu san isatti gadi godhaa fi akkanatti haa taphattu mana keessa akkanatti oolti. Eegasii galgala irraa dhiqa. Shiinan jettu giddimaan harkisaa of jala kaayee ganaa waggaa 2-6 keessa jirti. Rakkisaanii jirayyuu mataa kanarraa guddisa jedhee. Kana fakkaata asumaan haniin tiyyalleen baay'ee isiniin jechaa jirti. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadha akka irraa fayyadamanii fi gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa. Yaadallee yoo qabaattan akkasuma karaa komentii jalaatiin naaf kaa'aa. Walirraa barannaa, wal barsiifna. Wanta beeknu hundarraa waliif qoonna inshallah. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.